agaarfata meedaa keessa gabbaanii dhaqan san odoo farda waliin goomman achi dhaabdu biyyaan baane Ahmad Cululle Ahmad Maalii ka jettaniin kun sin beekwan osoo farda waliin dhaabattu roobni sitti roobee afa mucucaattee bakka karaa makiina tolbaan irraa farda jala gaddee bite sin beeku obboleesso ana akam gimaatam kanarraa kana fe ilmoon teeta hangafa akka ilmoo shaffilaa taate beeytaati hin beeytamoo hin beeytu gadi bayi ilmoo san waraqaa itti qaba ilmoon tun ilmootii jedhii dubbadhume diqaalaa guddiftu nama arrabsiise jechuu gobbaate. Afarsa. Intalli duubaan booyyeen fixuun dandeenye booyaa ture jazbaan tokko immoo dheengadduma kayoo makiinaa keessa taa'u istaayilii ma biyya faranjiitii miti istaayilii Itoophiyaa nuun qabneen akka saree udaantuu makiinaa keessa taa'u tokkollee wallaahi billaahi wallaahi. Dheengadduma intaloo hudduun booyyee fakkaatu booyaan turre ka amma nuure moo'een nun tokko Itoophiyaa keessatti asii achi gargalchee mucaan rabbiin nagahumaan kunoo eebbisee intala furdaa walii gadoof atachiteetti booyaa fi turte bar. Wallahi toonyi bakka attiin kun ani isinin tuqu jedhe isinirraa gore hoggaa tokkoo foyi jira amma erga ajandaa namaa keessaa bahe odoo nama arrabsuu dhiise ganda namaatis nama isin tuqu jedhe abbaa lafanna dhufe yoon danda'e ofirraa dhorgaa yoon dadhabe dadhabbiiti yaan jedhee anaa dhiise maal godhuu dhuftee iyyitaati maa bootta dhuftee maa bootta sa'aatii 24 dhuftee maa bootta. Kalaas ijoolleen Harargee safaaxaa ijoolleen Walloo safaaxaan beeytu jetteemi ergan beeyin afaan kee ziippii godhatteen teettu ati. Ijoolleen Walloo qoosaan beeytu sodaattuun tokko maal birrii maal qabda rabbi jedhee Ahmad Cululle ati maal qabda mee maaluma qabda mee maaluma qabda nama shilingii namaa erguu danda'u atam nama shilingii takka namaa erguu danda'u san akka nama birrii qabu birrii naa erga mana jala naa awwaala nama akkasiitii miti habiibii. Kana waan masif fakkaate haasa'u jirta malee an nama akkasiitii miti. Nama akka ati yaaddu sanillee miti. Bakka sanis hin jiru. Sigalee bakka akkasii sodaatanis hin jiru. Lubbuun ilma namaa dhiira Oromoo mammaaksa Oromoo tokko isin hima. Dhiira wanni hin qunnamne dhala qofaa jedha mammaaksi Oromoo. Dhiira waa hunda qunnama. Waa hundaa obsitee keessa darbuu caala. Sigalee dhiira wanni isan qunnamne jettee akka shamaraatti dhaluu qofa. Dhaluun hin qunnamu waan ta'eef. Sigalee wanni biraa hundi waan dhufe aamiin jettee fudhatudha. Dhiira rabbi godhee eegasi uume. Lammaffaa irratti ammoo lubbuun hadha sodaattus dhiistus lubbuun ta'e erga gaafa biyyaa baate duutii jedhamte. Erga ati wanni beekuu qabdu biyya namaa keessatti biyya abbaa keetii deemaan jirtu, biyya obboleessa keetii deemaan jirtu, biyya haati ta'e jirtu deemaan jirtu, biyya abbaan kee jiru deemaan jirtu. Kana beeytee biyyaa bahuu qabda jechuudha. Kanarratti ammoo kana osoo goommana farda waliin gurgurtu ani biyya namaa jira obboleessoo. Hayaa'aan deematee neenyi. Hubadhu hoggaa 21 jira erga biyya namaa jiraadhe. Kana keessatti akka namni akkana xarafee hin beeku. Wallaahi akkana narraa waa kaasee hin beeku ilmi namaa. Guyyaa rabbi mara namaa wallolaa walla obboleessoo. Takkaa ilmi namaa akkana na xarafee beeku. Dhaltuu akka ta'eeti biyya faranjii ta'etti. Hoggaa 21 waraanna erga biyyaa bahe gaafa ati agartee hudduu fardaa duuba dhaabbattee goommana gurgurtu ani biyya namaan jira akkaataa nama walitti jiraatan nama beekuudha. Gimaata ma waan hin beekneef haasa'uu dandeetta malee sodaa namaan qabnu sii galee warra har'aati maali jettuun kana akka kaalsiitti godhannee bira darbee beeka godhadhee bira darbee beeka yaa qinyaal. Afarsaa dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti Ahmad Culullee wanni waan kana dalagee gabbayee ijoollee dhumatti yaa dhumattu dhiisanii bara nammoo mastaawwatii isaa taatu dhiisee ayitee deebi'ee akka waan nama lola kana ati keessa jirtu yookiin immoo lola kana ati geggeessitee kana dura keessaa baddeetitti waan san uf dhoysuuf jecha ufii isaatii gabbayeetiniin akka waan takkaa seenaa xuraawaa wayiin dalaganii namni obboleessoo miskiina wal ficciise maqaa isaatiin namni waraanaan biyya kanatti warabbal kaaba Awurooppaa taa'ee takkaa maqaa afarsaatiin barra. Maqaa afarsaatiin namni waa ta'e mi'ayyaa afarsaa irra koo qabu nama ajandaa sanuu keessa jiru. Inni maqaa isaatiin achi taa'ee obboleessoo Ahmad Culullee jedhanii huddurra miskiina seetu. Ahmad Culullee maqaa Ahmad Culullee yaamsisaa shubbitii hudduutti dhaabee nu daansifne ijoollee. Maagi maataa miyya namni keenya gabbayee. Wallahi udaan ilma namaa osoo udaan sin qabne udaansisaa turan maqaa isaatiin. Udaan osoo sin qabne udaan taate. Mataa keenya. Sagalee guutuu jira obboleessoo. Sagalee guutuu jira. Ka'uudhaan duraa ishee. Kanaafuu gadi bayanii gizee namarra haqqisan namni maal lamaan jedha deebi'a
Kana biraan ati beektaa akka ilmoon isaa hangafaa ilmoo shaffilaa taate bar kanaaf na gubataa bar. Ilmoon isaa hangafaa sun bar mucaa warra shaffilaatti wallahi dhugama. Odoo saluuf achi geesse ilmoo lama qofa irraa dhalee intala warra jimmata fuudhe saniin. Kun ammoo ilmoon jechuun ilmoon hangafa wallahi mucaa warra jimma fuudhee jala qabaa isaa jimmaan qabaa inni. Jimmaan qaba kaayaf jala jaartiin isaa jimma. Nurraan hidhatanii ree warri jimma gara warra soddaa galu si jammar kun ijoollee baaleetuun fakkaatu maqaan nyaate. Wallahi kana bira ardaa warra bakka quraanii saniin gisee qabbaan karaa rifeensa sharaa dhaabanii rifeensa namaa ciruun sana gartee bakka rifeensa mana warraa ka agaarfa gabaa warraa gisee rifeensa sharaa diimaa dhaanii nama jalaan deemanii gadi. Obboleessa guyyaa lamatti magaalaa dhaqan warra balkaa banaannoo warraa irraa guyyaa lamatti halkan karaa bulanii dhaqan. Wannoo dhabar dakka kunoo mana gurguru sitti hima dhagaye bakka. Wallahi bakka inni itti goomana gurguru sitti hima. Bakka kunoo sharaa diimaa akkana fuudhanii si jalaan deemanii rifeensa namarraa ciran san achiin gabbaatee bakka hiika quraanii gad dabartee achi gad dhadhaabatti faradoodhaan goomman isa gurguraa ture bar. Isa gurguraa ture ani waan hin beekne na siyaasi. Odaa caffootii ta'e obboleessa bakka guyyaa lamatti magaalaa dhaqan maal taateetti? Lafa barnoonni itti jiraatu mitiiti manni barumsaa daarii sanitti ijaaratu illee warra balkaaba. Odaa caffoo jechuun namni keessanii karaa bulanii agaarfaa dhaqan. Waan haasa'uu hin beeku, waan dubbatu hin beeku, waan dhiisuu hin beeku. Madhiirri akka dhiiraa bootto ani zarii takka yeroo laalu zarii ijoollee musammaati jedhaa yoo bar gurbaan kun sadii diidamee afur taa'e ima booya akkuma ijoollee musammaa zariidhaa hidhee shakke wallahi zarii walitti deebi'uun ooltu maaliif jennaan amma yoo laaltan ijoolleen musammaa tun haadhalleen qabdu abbaalleen qabdu waan jara boochisuun beekanii garuu dingata waa yaadattee boo'uu dandeetti inni kun homaa booyaan na dhibean zariidha moo walitti deebi'ammoo maali dhiirti sooshaal miidiyaa irra teettee boottu dhiira boleessoo dhiira waraannuun boochisu bar. Dhiira waraannuun boochisu kanuma sin jettee biqbiqbiq jetteen booyin dhiirri waan keessa dabe of keessa qabdee deemti gimaataam wallahi takka yeroo laalu an zarii ijoollee musammaati gurbaan kun jedhee wallahi gaafa inni boo'urraa kaasee jecha zarii ijoollee musammaa amma ijoollee musammaa yoo laaltan tamboo Yesuus kaasan paastarii illeen hin booya wallahi namni amma isaa miliqee gaafa Yesuusitti deebi'e paastarii illeen qaatu harka kaayatee akka waan akkasiin jedhe. Namni boonne yoo jiraate intala wannatti reeditti heerumte san qofa. Wallahi paastarii illee booyaa oola. Viidiyoo meeqatu jira. Kun akkasii silaa irraa hin citu himimmaan. Isa kana hoo maaltu hima boochisee na dhibee baran. Maaltu hima boochisee yaran. Kanaaf waan namaan jettan tokkoffaa ani sikkoo mandoo narra hin jirtu. Tokkoffaa arsiin narra hin jirtu. Arsiin lafa jira. Sikkoo mandoo lafa jira. Okay? Ani erga ajandaa keessaa bahe erga nama arrabsuu dhiise erga waa'ee nama arrabsuu dhiise. Aboo dhagaya farsa waa takka himaa fi dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti fiilcharii kenna maxxansanii ayyachi deemanii ittiin feesuu kana gubbarraa booyaa jirtu. Ijoolleen tene takka illee isa jalaa fuutee namicha hoolaa kana jalaa fuutanii warri ayyachi deemtanii ijoolleen kun qabamuu qabdi seera dhiyaachuu qabdi jettan nu ifaan bilisatti bakka jiraannu fi namallee uf dhoysineen beeynu barbaaddanii koonsartiin kaamolee riyaaditti taa'amuu deema. Gaafsan koottaa yoo anaaf afarsaa bakka sanii dhabdanii jettan dhugumaan luuyina bakka namaatitti hin dhiyaannu dhugumaan nama dheessu koottaa achitti barbaaddu karaa shurxaa seeran dhufi barbaaddu karaa lolaa karaa barbaadde dhufi kutaa barbaadderraa koottu bakka sanii waan nu godhi hallaqa waan dhumate jechuudha. Sanaan alatti nu miskiina isii wajjin gabbaanee asirraa lola maal absuu dhabde maaliif miskiina hudduutti muka tumsiisuu dhabde yoo kayyattan taate tumsiisuus hin barbaannu. Inilleen tumsiifnuuf hin seenu lola kanallee abbaan barbaadde sirraa gabbayee sodaatte nu jettanii mi'ayyee sodaannetiin jirraati akkuma farsaanuu baanu karaa nuti irra dhufne sun karaa sirrii miti maa irraa wal gorsisanii hin dachaan ayyee karaa azaabaa deemaa hartanii karaa jannataa isinii taananii nu itti qajeeltan jabaadhaa gara jannataa duudhaa hartan jechuun hundi keessan jannata itti duuddanii argaa hartan jechuun walaa hartan si galee osoo karaan sun karaa azaabaa ta'e namni irraa wal gorsa si galee irraa wal gorseetiniin gartee waan sanirraa dhaabadhaa jira. Garuu immoo isinii ta'ee qajeelee jennaan hundi isii irra yaate ijoollee tana akkana godhe karaa jarri fiddarra miskiinna kana wal fixaa jira. Miskiinni wal hin fixini nu dhaabanne mee maqaa kiyyaa fi hafarsaa hayyee anaa fi hafarsaa lola walloo gaafa walaasa keessa jirra kaafne keessa jirra warra lola kana jalqabe lola harargee fi jimma gaafa jalqabe arsii fi jimma gaafa jalqabu nu jalqabsiise. Lolli harargee fi arsii gaafa marraa mee qolcafaa cafu nu keessa jira ka ammaa kana nu keessa jira. Kijiba nurratti oofuu fi yoo gaafa bakka seentaniif waan dubbattanii fi gara dubbii isin harkaa deemtu wallaaltanii jettan dhuftanii tumaaniin nurra fe'u mata duree nu gootanii sa'a 24 nurra ba'uu dhiisatiiti bakka rakkoon jirtu ufii beeytanii ufii hoolota teessan qabatuu dadhabdanii namna irraa wal fixaa jira
dantaa keessani abbaan barbaadan wal ajjeesa abbaan barbaadan wal fannisa nummoo akka dhuunfatitti namni rakkoo nurraa qabdu nama kennas ta'e ka kutaa birallee ta'e ifaan bilisatti gabbaanee sochoona dalachinu dhabdanii ennaanin usmee fi afarsaan dhiira miti bakka dhiira fi bakka namni wal ga'u hin dheettiin sodaatti jira dubbadda sanaan alatti muka miskiina hudduttumsiisaa kana booda afarsaan mana baneetiin walloo qabaa harargee qabaa jimmaa qabaa jedhee asirraa iyya yoo kayyattu taate dogongortanii jirtanillee gonkomallee itti seenuuf illee teennu ittillee seenamu jechuu afarsaan osoo waan akkasii godhe jedhe ana qaba jechuu osoo ani waan akkasiin godhe afarsan na qaba jechuu allaqa barbaadan araarama barbaadan dhiisa abbaan barbaadan wal fannisa abbaan barbaadan wal ajjeesa jechuu sii galee namni immoo giddiin kara isin barbaadan masa kamnu nuti kara ufii barbaanne masa kamna gara ufii barbaanne deemna nama gartee yaada nutti mul'ate waan godhuu qabnu kamuyyuu bakka godhuu qabnu asirra waan si yaadachiisa waa si yaadachiisa usme waa si yaadachiisa qoy namoonni warri kalee isin waliin lola keessa ture warri kalee isin waliin ijoollee qabsiisaa ture deebi'e hay sammuu isaatiin deema bar namni yoo deebi'e mina gabbaan si galee yoo deebi'e bakka dirqama afarsaa fi usmee wama sanit deebi'uu qabdi ijoollee ta'uu qabnaa nu daa'ima ta'uu qabna bakka yookaan ammoo waan gaarii nurraan dubbatan yoo waan tokko godhaniif numa arrabsite yoo waan tokko godhan nu qabuuf deemtan akka yaada keessanitti. Kan ajaa'ibu sanii miti qoy namni si komandoo kana bulchu kan shuumamee si komandoo kana bulchu anaaf si qoy. Kanaa baran kana dhibe kanaa bar. Ambar akka nama bulchiinsa wayii taanetitti bar maaliif gabbaatanii waan kana akkan hin goone gaafa jedhu namni maaliif immoo miskiina ficcisiiftan ka jedhu akka waan nuti gartee bulchiinsa taane amma yoo mootummaan Itoophiyaa keessatti yoo namni deede fakkeenya Abiyyi Ahmad nama fixaa jira Abiyyi Ahmad akkana godhaa jiraniitiin mootummaa maqaan kaami nuti akka waan bulchiinsa si komandoo taane yookiin bulchiinsa Oromoo taanetti maqaan kenna saa 24 ka si galee garuu immoo isin jalallee hafnee dhiifnee ajanda makanallee dhiifnee hatta miidiyaa isinii dhiifnee waa'ee ajandaa hudduu namaatu haasa'uu dhiifnee miidiyaa makanarraayyuu nagaanin dalagannee obboleessa riyaala ta'e walii qabanna jireenya jijjiiruu baane kana oofanna jennee isin jalaazim jennee bakka hundatti bahuu dadhabne gaafa irraa waa dubbannu mallaqa kafalanii fi dubbatti jettan gaafa callifnee jennullee immoo mallaqa kenna argattee mallaqa waan barbaadu argattee naanin dhokattee jettan sodaattee ajaa'iba bargara isin jalaa baanu dhabne waa'ee warra mallaqa haasa'u kana mee namnummaan shilingii takka kiisaa baasee ijoollee tanaa ergee dhumaa bahuu dhabamee gammatti as bayaamee abboon sodaatinaati anatu isinii eeyyame akka afarsaatti warri mallaqa afarsaa fi usmee kennine jettan kun as bayaamee afaan qofan ta'ina maa kijibdanii miskiinillee akka dhumatu gootan isin nama mallaqa namaa kafaluu danda'u nama bara osoo mallaqa iyyuu qabaate uummanni si komandoo kun laalaa wannaa tokko gibbii tokko manatti hin ijaaranne laalaa suuqa takka wannaa godhuu barbaada saafii hindoo harree takka hin bitanne harree hin binne farda hin binne warra jedhu barisin odoma birrii iyyuu isin kadhatanii nama birrii namaa kennu odoo kutama birrii namaa kennullee ta'e wallahi osoo uummatuma birrii namaa kennu iyyuu ta'e haa fakkaatu isin warra birrii namaa kennu obboleesso waliin beeynu isin bar osoma birrii iyyuu isin gaafatanii osoo haati teessanii dhukkubin haadha narraa dhukkuba warra jedhuu misin abba odoma birrii isin gaafatanii wallahi nama birrii namaa kennu jecha haadha ofii dhibeeni mujjira. Laal dhagaye waa tokko siima afarsaa dhageeffadhu waa'ee mallaqaa irratti kakaasan immoo abbaan risiitii qabaatee gartee ijoollee sana qarqaarree afarsaa akkas goone waan akkasii gooneettan yoo ragaa qabatamaa qabaattee xayyibaasii kunoo ijoollee kan akkana goonafii turre akkana godhaafii turre jedhaati risiitii takkitti agarsiisa. Saniyyuu miti obboleesso gaafa asirratti asii irratti ol baatee geema taphattuuyyuu barri namni kutaa biraa irraa dhufanii kennaa turan Harargee irraa Saadiqeeffaa Maarqoosfaa kunoo asii Wallagga irraa dhufanii gartee kennaafii turan kooyini Oromoo kutaa 11